Biftuu Foundation Entertainment. Kan daawwachaa jirtan qophii waliin haa qoflinu Biftuu Foundation Entertainment. Obboleessa kiyya maqaan kee? Maqaan kiyya Abdurrazaaq Abdurroon jedhama. Abdurrazaaq Abdurroo. Gaaffii si gaafadhe deebii kennuuf qophii? Qophiidha. Konfidensii qaba. Deebii kana kenninaan jechuudha kaardii abbaa 25 badhaafamta. Akkas jedhee sirba weellisaan tokko. Bukkee lagana yaa mukaan bukkee lagana warri keessan baalafatu rufee warrana yaa rufaa rufee warrana wajjin lagaaf lamatu raajiin akka irraan dhalatu. Jalqaba weellisaan kuneen. Weellisaan kun Muktaar eenyu? Muktaar Usmaan. Yaaliin arganne. Hin arganne. Sagalee kee xiqqoo. Hin dandeenye beektaa. Hin dandeenye. Tole yaa rufaa rufee warranaa wajjin lagaaf lamatu raajiin akka irraan dhalatu. Maaliif hojii ooluu barbaade? Meera naa deebise. Yaa rufaa rufee warranaa wajjin lagaaf lamatu raajiin akka irraan dhalatu jedheen maaliif hojiin ooluu barbaade? Gaafiin kan kee baay'ee ulfaataadha. Ambas jedhama. Gaaffii as gaafadhe deebisuuf qophiidha. Ayyee hibboo. Hibibi. Alangee shakaakumaa gosti xiyya dhibbaaf kumaa beekii naa himi. Hambee. Yaalimee. Timaatimii. Timaatimii miti ayyee gaaffii biraatitti ceena. Artisti tokko si gaafadhe. Ashiita qaacaalee ammasuu daraaraa jalaalaa jalqabee way mana barumsaarraa jetteetiin na hiitee yeroo hamma har'aa eenyudha? Gurbaa. Eenyudha? Adriyaanidha. Yaalimee. Guyyaan hin arganne. Si lufeeraa jedhee yaada. si galatoomaa. Buna qabda? Hin qabee. Buna gurgurta. Okay. Gaaffii si gaafannee badhaafamtuu ta'a. Gaaffii si gaafannee yoo deebiste badhaafamta kaardii abbaa 23. Weellisaa tokkootu akkas jedhee sirba. Weellisaa kana maqaa nuuf himta. Guchuu madiima yaa qabee guchuu madiima si todhee na too kalaale guntuu tabiila yaa mucaa guntuu tabiila si tobsee na too maraate eenyu weellisaan? Ayyee meeyaal Kabaatti na jira isa kana hin beeku. akkas jedha isa kana maqaa isaatii fi waan inni jedheef yoo himte kunoo kaardiin harkarra rabbaan 25 akkas jedha. Muree mana jaarsisa katamaa muree mana jaarsisa as fiigiina dhungadhu ammaantaan dhungoo na barbaachisa. Dhungoo qofaadhaa miti amma dhuusiree keessa naallixi maaloo yaa fungeetiyya meedawaa kan keessa na naaqici eenyu weellisan? Araan hin beeku weellistoota maqaa. Ayyee maqaa wallaalteerta garuu laal maqaa wallaalteen waan kana naa himta jechuudha. Mureen mana jaarsisa katamaa mureen mana jaarsisa as fiigiina dhungadhu ammaantaan dhungoo na barbaachisa. Dhungoo qofaadhaa miti amma dhuusiree keessa naallixi jedheen maal barbaade? Maaf akka lixxuun barbaade? Waan jaallateef kaa waan Jaallateera kun akkana jaallateen siree keessa naallixi gaafa jedhee kana gaaffii namni hunduu beeka. Wanta namni beeku immoo amma nama kanaaf ibsuun na barbaachisu. Ati illee beektana fakkaate. Wanta namni hunduu beeku akkanittiin ibsaa kan uummataa kun waan addunyaa kana guutuu keessatti namni hundi beeku. wanni sun wanti sun maqaan qabu hin qaba malee maqaa hin qaba malee. galata. Ayi galatoomaa.